Attam jirtu barattoota Daayinaamoo an Mulaatuudha. Barsiisaa keessan barsiisaa keemistirii kutaa kurnaffaati. Barnoota keenya yeroo darbee akkaataa akkamiin konsentireeshinii sooluushinii tokkoo ibsuu akka dandeenyu ilaallee turre. Barnoota keenya har'aa immoo kanan qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Gilgaala 2:6 jechuudha. Gaaffilee qabiyyee sana keessaa nuuf qophaa'an kan waliin hojjennu waan ta'eedhaaf sirriitti wal hordofnu. Gaaffii tokkoffaan maal jedha? A sample of 0.892 gram of potassium chloride is dissolved in 54.6 gram of water. What is the percent by mass of potassium chloride in the solution here? Asirratti jalqabarratti maa inni giivenii keenya beekuudhaa qabna. Giiveniin keenya maa inni mass of the solution nuu kennameera. Mass of solution keenya nuu kennameera. Mass of solution keenya walqixa meeqan nuu kenname? 0.892 giraamadha jechuudha. Mass of solventiin keenya nuu kennameera jechuudha. Dissolved in mass of solventiin nuu kennameera. Innis meeqadha jechuudha? 54.6 giraamaa jechuudha. Asirraa egaa maaliifi percent by mass jechuuni walqixa mass of the solid over mass of the solution times 100 waan ta'eedhaafi mass of the solution keenya asitti mass of solution keenya maal ta'a jechuudha? Walqixa asitti 0.892 giraama ida'uu 54.6 giraama. Inni kun immoo walqixxee meeqanuu ta'a? 55.492 giraama nuu ta'a jechuudha. Inni kun maalidha jechuudha? Mass of solution keenya jechuudha. Mass of solution keenya. Sana booddee percent by mass jechuuni percent by massiin keenya massiin walqixa maal ta'a jechuudha? Mass of solute over mass of the solution, mass of solution times 100 dha jechuudha. 100 dha. Kun immoo walqixa maal ta'a jechuudha? Mass of soluting keenya meeqa? 0.892 giraamaa jechuudha. Irra mass of solutioning keenya meeqa? 55.492 giraamaa jechuudha. Meeqaan baay'ifne? 100 baay'ifnaa jechuudha. Kana booddee giraamiin hambada. Isheen kun parsantii nuu taati jechuudha. Kun walqixa meeqa ta'a jechuudha? Parsantii 1.61 parsantii nuu ta'a jechuudha. Kun maaliin? Percent by mass of potassium chloride in the solution of potassium chloride in the solution dha jechuudha. In the solution jenneetu akkaataa kanaan hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Inni lammaffaa irratti if 150 gram of orange juice contains 120 milligram of ascorbic acid or vitamin C, what is the concentration of ascorbic acid expressed in part per million? Kanarratti waan nuti gochuudhaa qabnu maaliin jechuudha? Iddoo kanatti isa kamtu solventiidha, isa kamtu solutiidha kan jedhu addaan baasuu qabna jechuudha. Ela amma 150 gram of orange juice contains jedhamete inni kun mass of solutionidha jechuudha. Mass of solution is equals to 150 gramidha jechuudha. Mass of soluting keenya immoo maal ta'a jechuudha? Walqixa 0.20 miligiraamidha. Asii giraamiin nuu kenname, asii miligiraamiin nuu kenname jechuudha. Kanaafuu inni kun immoo walqixa meeqa ta'a jechuudha? 0.120 giraamii wajjiniin walqixxeedha jechuudha. Kanaafuu asitti part per million jechuun is equals to mass of solute
mass of solute over mass of solvent, mass of solution, mass of solution times 10 the power of 6 dha jechuudha. Kana jechuun immoo 0.120 giraama irra 150 giraama baay'isuu 10 exponentii 6ti. Giraamni giraamaan badaa jechuudha. Kanaafuu part per miiliyooniin keenya maal nu ta'a jechuudha? 800 part per miiliyoonii nu ta'a jechuudha salphaatti. Kana kaalkuleet gootanii maal gootu jechuudha? Bira ga'uu ni dandeessu jechuudha. Inni guddaan foormulaan isaa isinii galee jennaan akkasumas immoo solventiif solutionii keenya yookaan immoo solventiif solutii keenya adda baasnee jennaan wanti nu harkisu hin jiru jechuudha. Inni adda biraa isuma kana immoo maaliin ibsa jedha? Part per biiliyooniidhaan ibsi jedha. Part per biiliyooniidhaan gaafa ibsinu immoo maal ta'a jechuudha? Part per billion is equals to what? Mass of solute over mass of solution times 10 the power of 9 ta'a jechuudha immoo. Kanaafuu amma solutiin keenya suma duraati. Mass of solutioniin keenya suma duraati. Kanaafuu 0.20 giraama irra 150 giraama baay'isuu 10 exponentii 9 jechuudha. Inni kun immoo part per biiliyooniin keenya immoo maal ta'a jechuudha? 800 part per biiliyoonii nu ta'a jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan ibsuu ni dandeenya jechuudha. Akkaataa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha deebiisaa. Inni sadaffaan maal ta'a? What is the percent of weight of the solution if 24 grams of sucrose is dissolved in total solution of 243 ml? Kanaaf amma kana kunis rakkoo hin qabu. Maal goona jechuudha? Wanti nuti goonu asitti giiveniin keenya maal ta'a jechuudha? Mass of solutii qabna. Mass of solutiin nuu kennameera. Innis wal qixxee 24 giraamatu nuu kenname jechuudha. Inni adda biraa immoo mass of solutioniin nuu kennameera. Mass of solutioniin keenya wal qixa meeqa ta'a jechuudha? 243 giraama ta'a jechuudha. Akkamitti yoo jenne maalirraa argachuu dandeenya kana? Mass is equals to density times volume dha jechuudha. Density of water akka kanatti fudhanna. Mee densitiin isaa kan bishaanii wajjin wal qixxee haa ta'uu jenneetu 1 gram per ml baay'isuu 243 ml dha kan nuu kenname miti. Solutioniin keenya kun kana badaa jechuudha. Kanaafuu 243 maal ta'a jechuudha? Giraama ta'a jechuudha. Kana booddee wanti nu rakkisu jiraare hin jiru. Kanaaf persentiin kana concentration isaa jechuudha. Mass of solutiin keenya 24 giraamadha. Inni kun 243 giraamadha. Meeqaan baay'ifne? Persentiidha waan ta'eef 100 baay'ifna jechuudha. Kanaafuu inni kun meeqa ta'a yoo jenne wal qixxee 9.88% nuu ta'a jechuudha. Persentii nuu ta'a deebiinsaa. Kanaaf akkaataa kanaan kaalkuleet goonee argachuu dandeenya jechuudha. Inni adda biraa gaaffiin arfaffaanii how many grams of sodium chloride are required to make 625 ml of 30.5% of solution jedha. Amma
percentiin concentration keenya nuu kennameera jechuudha. Nuyi maal barbaanna? Kan nuti barbaannu hamma yookaan hanga maaliiti jechuudha? Hanga soluitii barbaannaa jechuudha. Kanaafuu percentiin keenya percent of mass is equals to mass of soluity over mass of solutionidha. Mass of solutionidha. Maal goona kana dhibbaan baay'inaa jechuudha, percentiidha waan ta'eedha. Asitti isheen kuni meeqa nuu kenname? 13.5% nuu kenname jechuudha. Walqixa maal ta'a? Mass of solute irra mass of solutionidha jechuudha. Mass of solutionidha. Isa kana maal goona? Isa baay'isuu dhibbaa irra dhibbaa jenna. Asiinis irra dhibbaa jenna. Kanaafuu mass of solutiin keenya maal ta'a? Mass of solute yookaan immoo mass of sodium chloride keenya meeqa ta'a? Walqixxee 13.5 baay'isu mass of solution keenya meeqatu nuu kenname? Kunoo 625. 625 ml tu nuu kenname jechuudha. Irra maal goona? 100 firraa jechuudha. 100 firra. Sana booddee mass of sodium chloride keenya meeqa ta'a yoo jenne arfaffaa irratti 84 dhuqaa isheen kuni giraamiidhaan waan ta'eedhaaf 84 dhuqaa 4 giraama nuu taati jechuudha. Giraama nuu taati jechuudha. Ishee kana gara antinaatti deebisuu dandeenya, gara giraamaatti deebisuu dandeenya akkaataa sila isinitti agarsiiseen. Kanaafuu 84.4 giraama nuu ta'a jechuudha inni arfaffaan. Inni adda biraani gaaffii shanaffaa ilaallu. Gaaffii shanaffaan maal jedha? Find the concentration of calcium ion in part per million in a 3.50 gram pill that contains 40.5 milligram of calcium ion jedha. Calcium ion jedha. Amma gaa as keessatti givenii keenya beekuu qabna. Givenii keenya beekuu qabna. Giveniin keenya the concentration of calcium ion in kana jedhamiti. Inni kun maalidha? Mass of the solutionidha. Inni kun immoo maalidha? 40.5 milligramii jechuun mass of solutidha jechuudha. Solutidha. Mass of solute is equals to 14.5 gram jechuun miligiraamaan nuu kenname miti. Inni kun miligiraama jechuun walqixa meeqa nuu ta'a jechuudha? 0.0405 maal ta'a? Giraama ta'a jechuudha. Maaliif asitti giraamaan nuu kennameera waan ta'eedhaaf? Asitti giraamaan nuu kennameera waan ta'eedhaaf dirqama maalitti deebisuu qabna? Gara giraamaatti deebisuu qabna. Isa miligiraamiitiin nuu kenname kana jechuudha. Nadda biraa mass of solution keenya nuu kennameera. Mass of solution keenya nuu kennameera. Inni immoo walqixa meeqa? 3.5 giraama jechuudha. Kana booddee maaliin ibsi jedha? Part per millioniidhaan ibsi jedha. Part per millioniin immoo walqixa mass of solute irra mass of solution baay'isuu 10 exponent 6 yookaan immoo paaworii 6 jechuudha. Kanaaf inni kuni itti deebifneerra gara giraamaatti waan ta'eedhaaf yuunitilesii waan jedhuuf yuunitii sanaan balleessuudhaaf 0.04 giraama irra 3.5 giraama baay'isuu meeqa jenna jechuudha? Baay'isuu 10 exponent 6 jenna. Giraamiidhaan baddii jechuudha. Part per millioniin keenya meeqa ta'a jechuudha? 11,571 nuu ta'a jechuudha. 11,571 maaloo part per
miiliyoonii nuu ta'a jechuudha. Akkaataa kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Okay, inni gaaffii ja'affaanii maal jedha? Label on the label on 300 ml of beer bottle indicates 5% of alcohol by volume jedha. How many milliliters of the alcohol does the bottle beer contain jedha. Egaa fakkeenyaaf bootiliin tokko kan ml 300 qabatu tokko maal jedha? Percentiin alkoolii isaa vooliyuumiidhaan 5dha jedha. Isa kana gara intinaasaatti gaafa deebinu how many milliliters of the alcohol does the bottle of beer contains? Millilitiriidhaan bootiliin suni hanga inni biiraa inni of keessatti qabatee jiru meeqa hammamidha kan jedhu nu gaafata jechuudha. Kanaafuu nuyi asitti maal goona? 5% of volume is equals to what? Volume of the alcohol. Maaliifi volume of the alcohol over maal jenna? Volume of the solution jenna. Volume of the solution jenna. Inni kun immoo meeqaan baay'ata? Dhibbaan baay'ata jechuudha. Dhibbaan baay'ata iddoo kanatti jechuudha. Kanaafuu amma ishee kana asiin dhibbaaf irraa, ishee kanas asiin dhibbaaf irraa. Kanaafuu asitti maal ta'a jechuudha? Volume of the alcoholii gaafatamne jechuudha. Volume of the alcoholiin keenya maal ta'a? Volume of alcoholiin keenya alkooliin wal qixa maal ta'a? 5 baay'isuu 300 maaliifi qabiyyeen inni of keessatti qabate wannoon sun jechuudha 300 ml dha. Irra maal goona? 100 irraa jechuudha. Inni kun isa kanaan badaa jechuudha. Kanaafuu volume of alcoholiin keenya volume of alcoholiin wal qixa maal ta'a jechuudha? 5 baay'isuu 3 ml wal qixa meeqa ta'a jechuudha? 15 ml dha jenneetu deebisuu ni dandeenya jechuudha. Egaa barattoota gilgaala 2.6 keessatti kan nuti ilaalle akkaataa kamittiin percent baayimaasiidhaan konsentireeshinii tokko akka ibsuu dandeenyu akkamitti akka kaalkuleet gochuu akka qabnu fakkeenyaaf sooliyuutii yoo nuu kenname soluushinii yoo nuu kenname baayimaasii barbaaduu akka dandeenyu baay vooliyuumii barbaaduu akka dandeenyu akkasumas immoo paart peer miiliyoonitti fayyadamnee akka barbaaduu dandeenyu akkasumas immoo paart peer biiliyoonitti illee fayyadamnee akka barbaaduu dandeenyudha jechuudha kan nuti ilaalle. Egaa hanga barnoota itti aanu qabadhee isiniif dhiyaadhutti yeroo dubbisa gaarii isiniif haa ta'u.